karrayyuu irratti. Minyadai, odudai, alalas, alagali, adabongo, gomni gerras, rumni mirk, hirren dannab, sibotai, sinsimin, dandotai, sindandain, dobitai, dinagur, lenchatai, ittiat, irrasatai, irrabui, ofiinchebr, ebrados. Hortee torban bareentumaa keessaa tokko kan ta'e hawaasni karrayyuu sulula qeenxamaa fuullatti ilaalaa gammoojjii Fantaalleerraa eegaloon hanga fiixee kaaba Itoophiyaa fi galaana diimaatti wal horee horate gaanfa Afrikaarra buufatee jiraata. Walloo Arfee fi Sade kan warra Qaalluu, warra Heebanoo, warra Baabboo, laga Amboo fi laga Goraa hanga laga Hidhaatti yeroo hidda latiinsa isaanii lakkaa'atan Liiban Karrayyuutti galchu. Karrayyuu mana hangafa baasoo fi dullachi ammoo qe'ee ganamaa keessatti akka duudhaan heeyyamuufitti loon horsiisaa, gaalaa fi beellata birootii fachaa eenyummaa isaatti boonee jiraachaa gadaa hedduu lakkaa'ee jira. Karrayyuun sooressa duudhaati. Goota lola aadaatiin of kabachiisee jaarraa hedduu rakkoo isa mudatu injifataa jiraateedha. Baraan osoo hin raafamin ilaalcha ammayyummaa hedduu eenyummaa ofii dagachiisee fi gabromsee osoo hin burjaajayin lafa gammoojjii abdii borii Oromiyaa taate baasoo fi dullachaan wal mari'ataa baraan bara injifataa qawweettis barnootattis of madaqsuun gadaa fi duudhaasaa otoo hin sharafin horsiisee bulaa, qonnaan bulaa fi daldalaa ta'uun har'as akkuma kaleessa gatiitti gabrummaa injifatuun lafaa fi lafee abbaasaa kabachiisee jiraataa jira. Karrayyuun warra duudhaan bulu yoo ta'an gadaa isaaniitiif amanamoodha. Gadaan isaanii otoo hin cabin gaggeessaa wal jala yaasaa har'a dhaqqabanim. Akkuma duudhaa Oromoottis ganna 8 gadaa haaraa simatu. Gabrummaa fi amantaa sababeeffatanis jila gadaa isaanii qilleensa rukuchiisanii hin beekanim. Sirna Minilikis ta'u sirna Haayile Sillaasee fi Darguun akkasuma bara wayyaanee keessa Karrayyuun gadaa isaa bulfatee jila isaa gaggeessuun 40 abbaasaa kabajaa duudhaa nafa godhachuun 40 gadaa hedduu booda ammas baallii gadaa michillee dhaqqabsiisee jira. Tutni gadaa michillees yaa'iisaa murtee fi hojii isaa guyyuu adda kutee hin beeku. Gatittiin Oromoo Karrayyuu gabrummaaf hin jilbeeffanne. Akkuma abboota isaanii gadaa malee gadadootti harka hin kennanne. Barootni fincilaa, barootni qabsoo fi warraaqsa Oromiyaa guutuu sochoosaa turanis Karrayyuu hin hanqanne. Ilmaan Karrayyuu hedduun qabsoo bilisummaa Oromootiif lubbuu isaanii kitimanii aarsaas kafalanii jiru. Sabboonummaan hawaasa Karrayyuu kabaja Oromoo fi Oromiyaaf hamma lubbuu kennutti harki isaanii alaabaa Oromiyaa baateetu shubbisa. Gatittiin isaanii qawwee ittiin of kabachiisan baachuttis baree jira. Uffannaan, filannaa fi dubbiin isaanis urgaa Oromummaati. Karrayyuun yeroo marayyuu of kabachiisee Oromoo fi Oromiyaa tiisaa baroota gabrummaa hedduu keessa tarus muddee tokko bara 2021 garuu guyyaa farraa itti taatee waan dabarteef guyyicha hoodate maqaa moggaasuufiin madaa bara baraa isa mudateerraa akka hin fayyineef qaamonni adda addaa alaa fi keessa madaa isaanii hurfuu itti fufanii jiru. Muddee tokko bara 2021 tuutni gadaa michillee kan baallii gadaa Karrayyuu of harkaa qabu yaa'ii waan qabuuf bakka jiilaatti wal ga'e. Abbaa gadaa, qaalluu, abbaa bokkuu fi miseensonni gadaa michillee akkuma yeroo kaanii akkuma duudhaa gadaatti mari'atanii mariidhaan rakkoo furuuf mana ofiitii nagaan baanii turani. Bakki isaan buufatanis bakka nagahaati. Gaaddisa odaa jalatti ture.
namoonni ajjeefaman warra horii tiffatu warra gadaadha. Abbaan bokkuu karrayyuudha warri gadaa walitti godaananii sirna gadaas geggeessuuf jiran suni amma inni keessa jira tokko isa Kadiir Hawaas Boruuti. Ajjeefame abbaan bokkuu. Tuutni gadaa michillee safuu fi safeeffannaa duudhaa fi duudheeffannaa Oromoo eeggate rakkoo hawaasa isaa mudate mariin hiikuuf humna qabaachuu isaatti amanuun faajjii dhaabbate odaa jalatti walga'ee turus qaamni safuu fi safeeffannaa hin beekne kan Oromummaa fi duudhaa Oromoo balaaleeffatu baala kabajaa otuu irra hin buusin abbaa gadaa fi abbaa bokkuu mataa hawaasaa ta'an dabalate miseensota gadaa michillee 14tti rasaasa roobsuun galaafataniin. Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiitii kan uffatanii dhufanii daalacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha. Maaliidhaa jennaan nuti warra gadaatii akkanaa jedhanii faajjii gadaa qabateetti gadi ba'ee harkatti darbanii waraqaa beekamtii abbaa gadaasitti argisiisee didanii harkatti darbanii jalqabarratti isa rukutanii fuudhanii deemanii callisanii walitti qaban jechuudha. Gaaddisa guddaatu jigem mataa biyyaatu muramem abbaan gadaa Oromoo safuu qabam harkisaa bokkuu addisaa kallacha malee gaachanaa fi eeboo ni hoodatu kun aadaa isaati. Gaggeessaa nagaa malee lolatti haajaa hin qabne ta'uu akeekama. Haa ta'u malee qaamoleen mootummaa jibbitoonni aadaa fi duudhaa Oromoo qaamolee gaggeessitoota hawaasaa ta'an kana erga to'ataniin booda garaan gombisanii rasaasa itti roobsaniin kabajni silaa abboota gadaa Oromootiif malu ni hanqifame safuun isaan biratti ni golgoloyte abbaan gadaa warra wal ajjeesuuf araara kadhatu tuffatamee arrabsamee itti tufamuun irbaata rasaasaa ta'e kun seenaa keessatti waan haaraa ta'uun galmaa'e baroota gabrummaa ija babaasanii mootota gabroonfataa ta'uu ofii afaan guutuudhaan himatan keessatti illee ummanni Oromoo akkanatti hin salphifamne amma garuu sun seenaadha. Afaan Oromoo dubbachaa uffata poolisii humna addaa Oromiyaa uffachaa akka Oromiyaa bulchan himachaa qaamoleen ilmaan abbaa gadaa ja'anii miidiyaa irratti of yaaman gadaa awwaaluuf beeytoota gadaa michillee bakka tokkotti gimishaan galaafatanii darbaniin. Achumaanis muddee tokko barree 2021 guyyaa itti kallachi kabaja dhabe guyyaa itti gadaan rukutamee fi ifaan ifatti tuffii mootummaan duudhaa Oromootiif qabu guyyaa itti mul'ate ta'uunis galmee seenaarra of keesse. Abbaa gadaa Kadiir Hawaas dabalatee qaalluu fi abbaan bokkuus baalli gadaa isaanii tuuta lubbuun hafanitti kennuun wabii gadaa ta'anii kabajaa fi ulfina Oromootiif lubbuu isaanii kennanii jiru. Gaafa roobii naannoo sa'aatii laaqanatti dhufanii bakka gadaa mana bakki isaan gadaa ta'anitti mana 50 ol ta'u warri gadaa taa'uu seenna gadaa geggeeffatu malee akka gadaatti tiffatanii bobbaafatanii galfatuu malee homaan beekanii walitti guuranii warra mana hundaa keessaa walitti guuranii sassaabanii fuudhanii deemanii warra dhiira ta'e hundumaa warra manatti argatan walitti sassaabanii fudhatanii deemanii bakka namoonni lama gara galgala sa'aatii tokkotti jalaa akka tasaa miliqanii galanii isaan biraan erga ta'anii booda bakka warra sanii fixanii. Reefki abbootii gadaa Karrayyuu gaggeessaa michillees kabaja dhabuun dirreerra bulte. Qaamoleen mootummaa naannoo Oromiyaas akka namuu reefka hin kaasneef alatti ittisani. Akka ibsi Koomishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa keekutti reefki abbootii gadaa fi miseensa gadaa kanneen gariin bineensaaf soorataanii gariin ammoo alatti badani. Turtii sa'aatii 24tiin boodas warri nama ajjeesee awwaalcha nama dhoowwu mootummaarraa heeyyama argachuun reefki kaafame kabajaan awwaalame. Qe'ee Karrayyuuttis gadda cimaatu ol gale. Muddee tokko hanga bitooteessa 14ttis guyyoonni dhibbaan lakkaaman hamma dabranitti Karrayyuun gadda keessaa hin baane.
kan isa ajjeese gaggeessaa fi duree hawaasichaa qaamni galaafate eenyu akka ta'e hawaasichi ija guutuun argee osoo ragaa ba'uu qaamni mootummaa ofiin jiru faallaa dubbachuun ammas balbala gaddaa kan biraa isaanitti bane. Gaafatamaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa dhugaa Oromoo Karrayyuu gara dabarsuuf ija ofii soogiddaan dhiqate soba seenaan hin daganneen gadi bahe. Abbootii gadaa Karrayyuu qaama shanee jaamuutu ajjeese jechuudhaan dhugaa gara dabarsuuf uummata burjaajessuuf yaale. Sabni guddaan ajjeesanii waakkachuun lubbuu dhala namaa kabaja dhorkatanii ekeraa boqonnaa dhoowwuun bilxiginnaaf siyaasaa idilee ta'uun irra deebiin mirkanaa'ee jira. Yeroo mara ajjeesanii shaneedha jiru. Ifaan ifatti uffata dambii poolisii Oromiyaa uffatanii konkolaataa fi meeshaa komishinii poolisii Oromiyaatiin bakkicha buufatanii ergama isaanitti kenname duree gadaa Karrayyuu erga ajjeesaniin booda shanee jechuun bukoo siyaasaa isaaniitiif raacita godhachuun abbalani. Waa'ee kanarratti torban dabarte hiriira guddaa hiriira balaaleffannaa juntaa fi deeggarsa muummicha ministeera keenya duuluu isaaniitiin wal qabatee mootummaa keenya cinaa ni jirra nutis ni duullaa garee shororkeessa kana biyya keenya irraa ni buqqisnaa kan jedhuun sirriitti baay'ee uummanni naannoo sanii hiriira guddaa gaggeesseeti sagalee isaa dhageessisee ture. Sanirraa kan ka'e abbootii gadaa kanneen sosodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummata nu harkaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu saniin haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhusi soba. Osoo hin turinis dubbiin kun dubbii dhalte. Sababa duguuggaa kanaatiin garaagarummaan bilxiginnaa Oromiyaa jidduutti uumame quba walitti qabuunis eegalame. Mootummaan naannoo Oromiyaas dhimmicha amanee fudhachuun abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesuusaa amanee qaamolee yakka kana raawwatan to'achaa jiraachuu labse. Haa ta'u malee hawaasni Karrayyuu qaama isaa ajjeese ni beekama. Quba walitti qabuu bilxiginnaatiif diraamaa maqaa gumii abbootii gadaatiin tolfamutti haajaa hin qabaanne. Kan abbootii gadaa keenya ajjeese sirna bilxiginnaatii jechuun labsate. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas namoota tuutaan ajjeefaman kanneen butamanii yeroo dheeraaf hidhaa turanii fi tuuta hidhamanii turan keessaa nama mana hidhaatti lubbuun dabreef haqa argamsiisuuf jecha qorannoo gaggeesseen ajjeechaa sana poolisiin humna addaa Oromiyaa raawwachuu fi aangawoonni mootummaa gubbaa hanga gadii jiran gochicha keessaa harka qabaachuusaa mirkaneessuusaa ibse. Karrayyuun yakka isarratti raawwatame kana qofatti filoon nama dhuunfaa komatuu hin qabnu jechuun yakki raawwatame kun duguuggaa sanyii Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf gabroonfataan taasifamedha jechuun ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu guyyaa 100 booda bitooteessa 14 bara 2022 hoodaa fi hoodannaa sirna haxaarii gaggeeffatame. Wanni haxaarrannoon dhoqonuu tuttuu karbanaa itaa biyyee kanaan haxaarran. Kanaan haxaarran nagadaa teenyan uumaa teenyan haxaarran uuman teenya akka nurraan tuqamne akka nurraan booromne gadaan teenya akka nurraan tuqamne akka xuree nurraan tonne jennee. Qaamoleen mootummaa duguuggaa sanyii raawwachuun hojii siyaasaa isaanii hojjechuuf yaadanis dubbiin gara harkatti dabde. Yoo kana ammas araara jechuun karoora baafatanii jaarsummaa adda addaa Karrayyuutti erganii miidiyaa irratti kan ajjeese shaneedha jechuun dhugaa Oromoo haguuguuf osoo dubbatanii harka lafa jalaatiin ammoo dogongoraan ajjeesnee jechuun jaarsummaa taa'uuf mannaaguu itti fufanii. Karrayyuun garuu bitooteessa 14 diraamaa sobaa kanatti karaa tamsaasaa cufe. Kan nu ajjeese mootummaadha. Kan ajjeefame uummatam. Kanaaf qaamni walitti araaramu hin jiru. Garuu lafa keenya ni qulqulleeffanna.
Amaanaa abbootii gadaa keenyaas itti fufsiifna jechuun sarara dhugaa sararatan. Akkuma duudhaa Oromoottis garrii walitti afuufuun bookas boollatti guutuun dhoqanuu fi booka walitti cuunfuun lafa Karrayyuu ittiin axaaranii nagaa labsatanii jiru. Gadda fixatanii diina isaanii ofirraa ittisuufis of qopheessanii gadaa jigeef raafame utubanii itti fufsiisuuf muddee gaafa tokko guyyaa yaadannoo abbootii gadaa Karrayyuu wareegamanii taasisuun moggaasanii jiru. Mootummaan bilxiginnaa diraamaa inni qopheeffate bilchina hawaasa Karrayyuutiin fashalaa'u yeroo hubatu ammas rafee hin bulle. Diraamaa lammaffaa dhugoomsuuf karaa gumii abbootii gadaa Oromoo taatota haaraatiin shaakala isaa eegalee jiraachuu hawaasni Karrayyuu himataa jira. Maqaa gumaa baasuu ja'uun mootummaa fi gamtaan abbootii gadaa shira nurratti dalagaa jiru kan jaani hawaasni Karrayyuu yeroo abbootiin gadaa ajjeefaman yeroo gaddi nutti seene guyyaa 100 dukkana keessa yeroo turre gamtaan abbootii gadaa kun kan ajjeefame tuuta gadaa jilarra jiru ta'uu otoo beekanii guyyaa tokkoof dhufanii nun ilaallee jechuun komatu. Itti yaadanii itti gartee isa Karrayyuutti bobbaasan jechuun mootummaatu bobbaase inni waan mootummaan bobbaaseef san erga gaafa duuti qeetti nu galtirraa kaasee waan argameef hojjetaadhaa qaba'e kuni isarraa umaan eenyu ergamarraa umaan eenyu isaa fi mootummaa adda baasinee eenyu warra munujjees isa waliin tokkuma innee odobbaa gadaa dhugaa akka ta'u taate gaafa duuti nutti galtee gartee ibidda nurra bu'ee nuti kallattiitti deemnu wallaalle irraa afaanuun hin jenne ga'ee dhufe abbaan gadaa kana gaafa abbaan gadaa du'e boo'aqee abbaa gadaa odoon dhufne hirmii osoo hin baafanne ergama biraa qabatee namatti dhufu waan biraati. Lammaffaa immoo kanama gubu ammas lammaffaa ta'e hojuma sana baay'ee hojjetu jira. Miidiyaanis olola mootummaan ofu kana mootummaa wajji gargaareeti ka hojjetaadhaa jiru. Isarraa nuti umaan wanti isarrallee komannullee hin jirru jechuudha. Barree jirra waan ta'eef eenyummaa isaa akkaataa isaa waan hojii isaa barree jirra waan ta'eef kanarraa wanti nuti eenyullee hin turre. Abbootii manguddoodhaa Karrayyuudhaa garteeti fileeti. Namni yaada kennuuf illee baay'ee itti finciltee jechuudha. Manguddoon sun hundi itti finciltee nama muraasa mee numa biraa mul'adha jechuudhaan akkasitti yaamee miidiyaadhaaf hubannoo godhee kana nuti keessaa hin qabnu nuni ilaallatu bakka nun bu'u. Oromallee bakkummoo jeeta yaada namni kun namni waan hin taane waan akkanaa kana dalagu nuti araarri keenya akkanaa miti. Karrayyuun aadaa qabdi. Aadaa Karrayyuutti namni nama jeese nama harkaa jama namni harkaa nama wajjin nyaatee dhugu. Gadda xumurachuu fi Karrayyuun gara hojii idileetti deebi'uu isaa yeroo labsatu ammoo gareen maqaa gamtaa abbootii gadaatiin of yaamu ammas duubatti nu deebisuuf jecha maqaa gumaa baasuu ja'uun nu eegalanii jechuun kan ibsane hawaasni Karrayyuu addatti dubbii abbaa gadaa tuulamaa walitti qabaa gumii abbootii gadaa kan ta'an goobanaa hoolaatti mufachuu ibsachaati jiru. Abbaa gadaa goobanaa hoolaa kan ajjeefame abbaa gadaa osoo hin taane tuuta gadaatii jechuun ajjeechaa kana waakkatanii OMN'tti himane. Dabalataan ammoo sirni haxaarii Karrayyuu raawwate ummaticha bakka hin bu'uu jechuun Karrayyuun gumaan akka kaffalamuuf barbaada. San ammoo ummata Oromootu godhaafii jechuun kan Karrayyuuf gumaa kaffalu ummataa jechuun dubbatu. Tuutan fudhatanii tuutan baasan jedha Oromoon. Gumaa tuutan fudhatanii tuutan baasan jedha Oromoon. Gumaan kan hawaasa Karrayyuutii ta'utu jira. Hawaasa Karrayyuutii kan ta'utu jira. Kan maatii immoo miidhamaa sanii ta'utu jira. Kan sanirraa faca'ee uummata Oromootii ta'utu jira. Abbootii gadaa Karrayyuu. Sirna gumaa keessatti silaa yoo akkana yaani gadaa du'e, yoo akkana qaalluun du'e, yoo akkana abbaan gadaa wandiddeen du'e, gumaan silaa oduu sabni lamaa wal ajjeese amma sabni Karrayyuutii fi sabni xiqqoo mandoo duulijjeese gumaan dhibbaa gadaa dabbasaa mataati. Haga gadaa hin jirtu hoqqaa wareegama galcha. Kan jechuuf kan ajjeese mootummaadha. Kanaaf kan gumaan Karrayyuu murtaa'e.
fudhateera mootummaan amaneera fudhateera. Wanti raawwatame suni wanta sadii ilaalamuu danda'a. Kanaan booda warri hidhame sun wanta sadii ilaalama. Tokko wanti kana waraanaan raawwatee idila addunyaatiin ilaalamuu danda'a. Seera addunyaatiin ilaalamuutu irra danda'ama. Lammata seera gadaatiin ilaalamuutu irra jira. Sadaffa seera biyyaalessaatiin ilaalamuutu irra jira. Siviiliin militariin ilaalama kan jedhu ganaa itti deemna. Hawaasa Karrayyuu keessaa miseensa tuuta gadaa michillee lubbuun jiru kan ta'e namni OMN dubbise ammoo abbaa gadaa Karrayyuu gamtaa abbootii gadaa yookaan mootummaa miti kan nuuf filamu jechuun dubbii abbaa gadaa Goobanaa Hoolaatti mufachuu himam. Warri gadaadhaa axxaarrii dalagatee waa'ee gadda keessaa bahu sagantaa deemgaddaa eegatti adeemsifaman akkamitti adeemsifama? Quba qabeenya kiyyaan alatti akkamitti sagantaa sana adeemsifamaa jee lolaa janjaarsi. Nuti isaan nuti haga har'aa ka gadaa nu kunuunsi har'aan nu ga'e nu waliin deemuun beeku. Isumaan beennuu nuti Goobanaa Hoolaa jechuu dhageenya malee gaduma inni itti abbaa gadaa ta'e sanuu hin beennuu nuti. Akka abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa jaanitti kan ajjeese mootummaadhaan kan ajjeefame tuuta gadaatiin. Gumaa kan baasuu qabu ammoo uummata Oromooti. Mootummaan gama isaatiin meeshaa saame deebisuu fi beenyaa kaffaluun ga'ee isaatiin. Kun ammoo raawwatamuuf adeemsarra jira jechuun himu. Sirni gumaa baasuu kun akka raawwatamuuf kan barbaade hawaasa Karrayyuu ta'uu kan himane abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa ammattis namoonni yakka kanaan shakkaman akka seeratti dhiyaataniif mootummaatti qabsoo waan finiinsineef namni 9 hidhamanii jiran jechuun hima. Wanti kuni sirrii mootii isintu fixee wanta kana akka amantan kan jedhu itti deddeebi'aa bahe baatii 3 kana keessatti. Yaa ta'u mootummaan guutumaan guututti jarri kun dogongoraanii du'uu isaanii dogongoraan fixamuu isaanii mootummaan amanee jira. Eega kana godhaniin eega amantaan kun alaa ta'een booda hawaasni Karrayyuu gara seera Oromootiin isinii haa dhumu moo gara seera ammayyaatiin isinii haa dhumu ka jedhu as deebinee waardhanneetti hawaasa Karrayyuu damee dullachaa mari'achiisaa turre. Damee dullachaa tuuta michillee mari'achiifnee lakki karaa seera keenyatiin nu haa dhumu jennaan dubbii kana itti gatteenyee laallee bitaa mirga laallee tokko yeroo san keessatti meeshaa waraanaa kan Karrayyuurraa saamametu jira. Yeroo san keessatti Karrayyuun nama hidhametu jira. Yeroo san keessatti billawaan maallaqni moobaayiliin kan Karrayyuurraa saamametu jira. Dubbiin kun akka aadaa Oromootitti haa ilaalamu eega jenne tokko namni Karrayyuu kan hidhame hidhaa keessaa akka bahu. Lammatummoo meeshaan Karrayyuurraa booji'ame kilaashiin billawaan yookaan goraadeen moobaayiliin maallaqni mana keessaa saamame mootummaan akka deebisu irratti hojjetamee mootummaan guutumaan guututti waan nu gaafanne kana waan Karrayyuurraa fuudhe hordofee waardhatee deebisiisee jira. Eega kanatti keessootaa maalaa godhamuu amma gatta'amee laalamee qorragee kan jedhame meeshaa waraanaa faana kan galutu jira. Meeshaa waraanaa kan qabbanatu faana qaba. Meeshaa waraanaa kan faana kan gal maallaqni illee itti murtaa'ee waardhatee sunillee maallaqa sanillee mootummaan kaffalee jira. Saniin booda nama yakka kana raawwate namni tokko eega qabame eega to'annaa jala oolee ajjeefamu seera idila addunyaatittuu waraana keessattuu waraana kee ol qabdee yoo harka kennattee ajjeefamu nama gocha kana raawwate mootummaan hordofee akka hidhu kagoone isa keessatti namni 9 yeroo ammaa kana keessatti hidhaa keessa jira dhaqeefillee laallee jira. Jiraataan Karrayyuu yaada abbaa gadaa Goobanaa faalleessuun dubbatu ammoo sirna gumaa baasuu kan ta'u yoo namni dhuunfaa wal ajjeese yoo gosti wal miidhee raawwatama. Amma garuu kan ajjeefame miseensota gadaa tokkooti. Kan ajjeese ammoo mootummaadha. Gulantaan isaa wal haa caalu malee lamaanuu gaggeessitoota. Akka waan gaggeessaan biyyaa ajjeefametti waan hubannuuf
qaamni waliin gumaamurru hin jiru jechuun dubbiin abbaa gadaa Goobanaa sirrii akka hin taanee fi ergaa duubaa qabaachuu akka hin oolle ibsa. Abbaan gadaa Goobanaa hoolaa gama tokkoon dhimmichi seera idil addunyaatiin laalamaa jiraachuu kan ibsan ta'anis gumaa baasuu jechuun araara buusuu jechuu ta'uu osoo beekanii namoonni yakka kanaan shakkamanii hidhamanii jiranillee sirna gumaa booda hiikamuu akka malan ibsan. Hawaasni Karrayyuu dhimma kana akka ajjechaa lammataatti hubanna jechuunis adeemsa gamtaa abbootii gadaa abbaa gadaa Goobanaa hoolaa faatiin tarkaanfachiifamaa jiru kana balaaleeffatanii jiru. Gama biraatiin Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas ibsa bitooteessa 23 bara 2022 baaseen adeemsi maqaa gumaa baasuu jechuun mootummaa naannoo Oromiyaatiin adeemsifamaa jiru kun haqni miidhamtootaa akka ukkaanfamu taasisaa jeen sodaadha jechuun yaaddoosaa ibseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun dookumantarii seexaa ji'atti yeroo tokko isiniif dhiyaatudha. Yakki duguuggaa sanyii abbootii gadaa Karrayyuu irratti bakka jila gadaatti raawwatame kun hacuuccii fi ukkaamsaa duudhaa fi eenyummaa Oromoo irratti sirnoota dabraniin raawwatamaa tureen addummaa hin qabu. Gara jabinni abbootii irree tuffii fi doorsisni gabroonfattootaa kun seexaa dhaloota onnachiisu ta'uun dhaloota of kabachiisu haa uumuun dhaamsa qophii kanaati. An kan isiniif dhiyeessite Faayizaa Iliyaas. Sagantaalee OMN tanneen haftu waliin turtii gaarii.